oduu teenya jalqabaatiin. Ameerikaan gareelee TPLF marii caalaa waraanaaf qophaa'aa jiran akeekkachiisuun dhaga'ame. Oduudhumaan wal qabateen immoo waraanni wayyaanee TDF jedhaman baqachaa jiru jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii taaziyaa taa'uutti jiraachuu miidiyaan biyyattii gabaase. Kunis haati pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii du'aan boqochuu hordofee har'a dippiloomaatonni bakka argamanitti taaziyaa ta'aa jira jedhu miidiyaaleen biyyattii. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun immoo imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaa sodaa nageenyaatiif jecha lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan of eeggannoo akka taasisan waamicha dhiyeesse. Kunis ammoo gareeleen xenofoobiyaa irratti bobba'an lammiileen Itoophiyaa akka achi baqatan guyyaa erga laatanii booda ture. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin Hormuz keessatti doonii fe'umsaa irratti haleellaan raawwatamnaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora hojjettootaa baasuu dhaabe. Gabaasa guutuu dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduuf odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin. Ameerikaan gareelee TPLF marii caalaa waraanaaf qophaa'aa jiran akeekkachiisuun dhaga'ame. Oduudhuma wal qabateen immoo waraanni wayyaanee TDF jedhaman baqachaa jiru jedhame. Haaluma kanaan imbaasiin Ameerikaa TPLFif akeekkachiisa laachuun mirkanaa'eera. Imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru qaamonni adeemsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti jalqabamee jiru gufachiisan tattaaffii marii gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu hatattamaan akka tumsan gaafateera. Hooggantoonni siyaasaa waliigaltee dhaabinsa waraanaa Piriitooriyaa guutummaan guututti hojiirra oolchuun isaanii baay'ee murteessaa ta'uu imbaasiin magaalaa Finfinneetti argamu kun akeekkachiiseera. Imbaasichi dhimma kana kan ibse haala naannoo Tigraay ilaalchisee karaa dubbi himaa isaatiin har'a jechuun jimmata waxabajjii 19/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa baaseen ture. Ibsi har'aa kun Ameerikaan qondaaltota TPLF garoo shororkeessitoota yookaan ekstiriimist jettee fi maatii isaanii irratti uggura viizaa kaayuu erga beeksiftee torbaan tokko boodas ture. Ibsi imbaasii Ameerikaa irraa har'a ba'e TPLF kallattiidhaan maqaa dha'uu baatus jecha qaamota ta'e jedhanii adeemsa nageenyaa gufachiisan jedhu fayyadameera. Hooggantoonni siyaasaatiif hawaasa siviilii naannicha jiranis marii siyaasaa keessatti hirmaachuu akka qaban imbaasichi akeekkachiiseera. Hooggantoonni waliigaltee dhaabinsa waraanaa kan sadaasa 2022 Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteeffame guutummaan guututti hojiirra oolchuun isaanii baay'ee barbaachisaa ta'uu kan ibsu imbaasichi. Kana ta'uu baannaan ammoo waraana dhalatuuf qaamonni kun itti gaafatamuu jechuun TPLF hubachiiseera. Ameerikaan ifatti kana yoo jettu TPLF kan humnaan fonqolcha raawwate aangoo naannichaa dhuunfate garuu waliigalteen Piriitooriyaa diigameera jechuun yeroo adda addaatti ibsa baasaa tureera. Ibsi Ameerikaa har'a ba'e kun ammas waraanni naannoo Tigraayitti dhalachuudhaaf dhiyaachuu agarsiisaa jedhu xiinxaltoonni. Haalli naannoo Tigraay walxaxaa yeroo dhufu guyyaa kaleessa Geetaachoo Raddaas ibsa walfakkaataa laataniin Eertiraan humnoota wayyaanee ammas waraanatti dhiibaa jirti jechuun dubbatanii turan. Wayita Ameerikaa wayyaanee akeekkachiisaa jirtutti oduudhuma wal qabateef har'a baheen immoo hidhattoonni wayyaanee kan TDF jedhaman baqachaa akka jiran himame. Ajajaan waraana TDF duraanii Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsinsaa'ee ibsa laataniin waraanni TDF kan TPLFiin hoogganamu baqatee mana manatti galaa jira jechuun hubachiisanii kunis waraana ittiin seennu jechuun didaa akka jiran mirkaneessaniiru. Hooggantoonni Tigraay keessa jiran kan TPLF ergaa Shaabiyaa irraa kennamu fudhatanii fedhii waraanaa qaban hin dhiifne kan jedhan qondaalli waraanaa duraanii Itoophiyaaf Tigraay kun ta'us humni isaanii waan xiqqaateef amma gareen TPLF raafamaa jiru jedhan. Sababiin isaa TDF manatti galaa dhufu hordofeetim. Kanaan dura dandeettii ittiin bulchaa turaniin bulchuu waan hin dandeenyeef hooggantoonni TPLF seera ukkaamsaa yookaan kan waraanatti dirqisiisuu baasanii bulchuu barbaadan jechuunis qeeqaniiru. Hoogganaan waraanaa TDF duraanii Jeneraal Tsaadiqaan balleessaa kanaan dura hojjetanillee humnoonni TPLF awwaaluudhaaf yommuu balleessaa biraa hojjetan nama gaddisiisaas jedhan ajajaan waraanaa Tigraayitti guddoo beekaman. Oduu biraatiin pirezidaantiin Eertiraa taaziyaa taa'utti jiraachuu miidiyaan biyyattii gabaase. Kunis haati pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii du'aan boqochuu hordofee har'a dippiloomaatonni bakka argamanitti taaziyaa gaggeessaa jiru jedhame.
Haaluma kanaan haati pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii aadde Adaanesh Baree du'aan kan boqotan guyyaa 4 dura ture. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa guyyaa kaleessaa dhimmicha irratti ibsa baasaniin akka beeksisanitti haati pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii Adaanesh ganna 97tti boqotan. Eertiraan Itoophiyaa irraa erga adda baatee biyya taatee as biyyattii olaantummaan bulchaa kan jiran Isaayyaas Afeworqii umriin isaanii amma ganna 80 gaheera. Haati isaanii ammoo ganna 97tti wiixata darbee lubbuu dhabanii jedhame. Dhiyoo wiixata bakka dhaloota isaanii magaalaa Asmaraatti dhiyoo jirtutti sirni awwaalcha isaanii kan gaggeeffame yoo ta'u, pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanootiif abboottiin amantii argamu isaanis ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaatti maxxansaniiru. Aadde Adaanesh Baree obbo Afeworqi Abrahaa waliin bara gaa'ilaan jiraatan keessa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii dabalatee ijoollee 14 akka godhatan himame. Isaan keessaa 9 qabsoo Eertiraan walabummaadhaaf taasiste keessatti hirmaataniiru jedhame yookaan Eertiraan Itoophiyaa irraa akka fottoytuuf warra qabsaa'aa turan keessaatii jedhame. Haati pirezidaantii kana duutee guyyaa 4 booda har'a miidiyaan biyyattii akka gabaasetti Isaayyaas Afeworqii taaziyaa taa'uu irratti argamam. Akka gabaafametti taanaan dippiloomaatonni magaalaa Asmaraa jiran har'a bakka sharaan dhaabamee jirutti ambasaadarota hedduun waliin ta'uun kan taaziyaa pirezidaantichatti dhaqan yoo ta'u, pirezidaantii kanaafillee jajjabina hawwaniiru jedha ERTV'n. Gabaasa suuraa fi viidiyoodhaan qoodame irraa akka mul'atutti Isaayyaas Afeworqii teessoo irra kophee isaanii amala godhatan caantaa uffatanii sharaa jalatti uffata gurraacha uffachuun araboota uffata adii uffatan wayita simatan mul'atam. Isaayyaas Afeworqii erga aangoo biyyattii qabatee eegalee lammiilee biyyattii miiliyoonaan kan lakkaa'aman biyyattii kan baqachiise yoo ta'u, Eertiraa Niiwoorki godhuudhaaf yaadee faallaa kana magaalota xixiqqoo Itoophiyaa gadiitti gadi buusuun isaa ni beekama. Filannoos ta'ee paarlaamaa wanni jedhamu ammatti Eertiraatti erga Isaayyaas aangoo qabate yookaan Eertiraan Itoophiyaa irraa fottoyte haraama ture. Oduu biraatiin Imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaa jiru sodaa nageenyaatiif jecha lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan of eeggannoo akka taasisan waamicha dhiyeesse. Imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaatti argamu kun gochoonni seeraan alaatiif haleellaawwan raawwatamuu danda'an haalli eerana akka jiru ibsuun lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan of eeggannoo barbaachisaa akka taasisan akeekkachiiseera. Imbaasichi ibsa kana kan laate gareeleen zinofoobiyaa guyyaa dhumaa lammiilee Itoophiyaatiif kennanii akka ba'an erga guyyaan sun dhume booda ture. Imbaasichi haala yeroo ammaa lammiilee Afrikaa kibbaa keessa jiran ilaalchisee akeekkachiisa kaleessa baaseen mootummaan biyyattii wabii kennullee baqattoota irratti gochoonni seeraan alaatiif haleellaa raawwatamuu akka danda'an sodaawwanii fi haalonni agarsiisan mul'achaa jiraachuu eereera. Akeekkachiisni kun kan ifoome Afrikaa kibbaa keessatti duula jibbiinsa alagaa yookaan zinofoobiyaa ka'een wal qabatee lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyya alaa hamma waxabajjii 30tti biyyattii gadi dhiisanii akka ba'an akeekkachiisni erga kennamee booda ture. Gaggeessitoonni zinofoobiyaa haga waxabajjii 30tti biyya teenya hin baatan taanaan isin finnaan dhaadannoo isaaniiti. Imbaasichi haala yeroo ammaa lammiilee keenya Afrikaa kibbaa keessa jiran ilaalchisee imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaa haalicha dhiyoodhaan hordofaa fi mootummaa biyyattii waliin qunnamtii barbaachisaa taasisaa akka jiru addeesseera. Mootummaan Afrikaa kibbaa baqattoota irratti haleellaan humnaa akka hin raawwatamneef naannolee hundatti eegumsa barbaachisaa akka taasisuu fi dhimmoonni hundi seeraan akka raawwataman karaalee adda addaatiin ibsaa akka ture kan eeru imbaasichi kanuma bu'uureeffachuun guyyoota dhufan keessa mootummaan hojii kabachiisa nageenya isaa ni cimsa jennee eenaa jedheera. Haa ta'u malee wabiin eegumsa mootummaa kun yoo kennames ammallee baqattoota irratti gochoonni seeraan alaatiif haleellaan raawwatamuu akka danda'an sodaawwaniif haleellaawwan garsiisan mul'achaa akka jiran imbaasichi eereera. Kanaafuu lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbaa guutuu keessa jiran sarbamiinsa mirgaatiif sodaa nageenya baqattoota irratti qaqqabuu danda'u dhimma godhachuun sochii isaanii guyyaa guyyaa keessatti of eeggannoo guddaadhaan akka taasisan imbaasichi waamicha dhiyeesseera. Dabalataan lammiileen caasaalee mootummaatiif gurmaa'ina hawaasaa naannoo isaanii waliin qunnamtii dhiyoo uumuun akkasumas immoo karaalee ragaan ittiin qoodamu adda addaa fayyadamanii odeeffannoo akka wal jijjiiraniif ji'oota dura of eeggannoo barbaachisaa akka taasisan imbaasichi ibsa isaatiin gaafateera. Ibsi kun kan kenname yeroo nageenyi baqattoota Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatanii ammaas haala yaaddeessaa keessa jirutti ture. Dhaabbileen daldalaa baqattootaan hoogganaman yeroo baay'ee yakka haleellaa humnaan
raawwatamuun xiyyeeffannoo mudachuu wayita itti fufetti ture. Ji'a Eblaa darbe keessa naannoo Johannesburgitti meeshaa waraanaatiin lola banameen yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 4 battalatti kan ajjeefaman yoo ta'u, taatee kanaan boodaas yoo xiqqaate namoonni biroo 10 to'annoo jala oolaniiru. Kunis baqattoota Itoophiyaa keessattuu daldaltoota irratti haleellaan dabalataa yeroo raawwatamu hawaasa diyaaspooraa biratti sodaa guddaa kaaseera. Daarektarri Jeneraalaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanom Gabrayyesuus waxabajjii 7 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ergaa dabarsaniin Afrikaa Kibbaa keessatti haleellaan jibbiinsaa yeroo kamuu caalaa hammaateeraa jechuun dhimmicha balaaleffataniiru. Tewoodiroos haleellaa kanaan lubbuun namootaa darbu namoonni hedduunis buqqaanii akka jiran akeekkachiisuun mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo hin kennine jechuun Afrikaa Kibbaatti mootummaa Ramaphosa qeeqaniiru. Oduu teenya xumuraatiin Hormuz keessatti doonii fe'umsaa irratti haleellaan raawwatamnaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora hojjettoota baasuu dhaabe. Doonii fe'umsaa karaa ulaa Hormuz keessa darbaa turte tokko irratti haleellaan raawwatamuu hordofee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN karoora hojjettoota galaanarraa 11,000 ol karaa bahinsaa dhabanii turan qabatee ture yeroodhaaf tursiisuu beeksiseera. Haleellaa kana dursee bidiruuwwan baay'een darbuu akka danda'an kan hime dursaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan dhaabbata Maritime idil addunyaa Arsenio Dominguez imalaawwan kana taasisuudhaaf dursa mirkaneeffannoon nageenyaa barbaachisaa akka ta'e hubachiisaniiru. Amma garuu haleellaawwan raawwatamaa waan jiraniif dhaabbanni mootummoota gamtoomanii karoora hojjettoota baasuu ammaaf dhaabeera jedha qondaalli UN. Haleellaan amma raawwatameera jedhame kun erga Ameerikaa fi Iraan waliigaltee nageenyaa mallatteessanii booda ture. Waliigalteen isaanii dhuguma hojiirra oolaa kan jedhu durumaa shakkii keessa kan ture yoo ta'u, amma haleellaanuu raawwatamaa jira jedhame.